Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu har'a immoo akkuma waliin baraa turre loogoo bareedduu haaraa kana waliin kaasuudhaan Photoshop keenya banannee iddoo kana dhaqneeti new file jennaani. Then setting isaa maqaa jijjiiruu dandeessu. Kanaa booda okay jennaani. Gara iddoo kanaa dhufuudhaan toolota keenya tarree lamatti deebisnaa click goone then achumaan rectangle toolii kana filanneeti. Rectangle salphaa wayii tokko kaasnaa. Rectangle kana eega kaasnee booda iddoo kaalirii kana dhaqnee gurraachatti deebisnaa. Akkuma gurraachatti deebisneen editing keenya jala dhaqneeti. Move toolii keenya deebinee edit jala dhaqnaa. Edit jalaa transform path kan jedhu kana filanneeti. Rotate goonaa. Rotate akkuma filanneen setting rotation idhaan dhufaa. Iddoo kanatti degree 25 itti barreessinaa. Then right jennaani. Akkuma right gooneen ofirra naannessee jechuudha. Kanaa booda alti keessan hold gootanii gaafa sana akka walirraa qabdanii harkistanii copy godhachuudha. Karaa gara biraas copy hojjechuu dandeessu. Layerii keessan jala dhaqxanii layerii keessan akka itti filachuudhaan mallattoo pilaasii kanarratti gaafa isin gadi dhiiftan copy isinii godhachuudha. Exact place irratti copy ta'a. So exact place waan ta'eef isinitti hin argamu. Gara iddoo sanaan isa copy kana filanneeti. Ammas faayila keenya jalatti meenuu irraa dhaqnee edit filanneeti transform path kana jala flip to vertical kan jedhu kana filannaa. Akkuma flip gooneen walirraa jallisaa jechuudha. Haala kanaan finnee walirra keenyeeti. Kanaa booda lamaan isaa iddoo tokkotti filachuudhaan alignment isaa sirreessinaa. Then alignment isaa eega filannee booda zoom out goonee akka itti tokko isaa filachuudhaan ammas gara toolota keenya keessaa direct selection paths kan jedhu kana filanneeti. Layerii keenya active goonee kompiitara keenya irraa controlii hold gochuudhaan pointii kanaa asii gadi buufna jechuudha. Then yes jennaani. Ammas isa hafee akkasitti filachuudhaan isa tokko jechuudha. Controlii hold gochuudhaan ofirra deebisna. Yes jennaani. Akkuma yes jenneen akkeetti karvii bareedaa tokko nu uume jechuudha. Mallattoo E fakkaatu kana akka nu uumeen shiftii keenya filannee lamaan isaa iddoo tokkotti filachuudhaan restorize layer goonaa. Layeroota keenya iddoo lamatti baasurratti merge goonee lama goonaa tokko goonaa. Then maqaa jijjiirree qubee Etiin moggaasna jechuudha. Akkuma Etiin moggaasneen gara ellipse toolii keenya dhaqnaa. Ellipse toolii keenya danaa eega filannee booda shiftii gadi qabuudhaan drag goonaa. Drag akkuma gooneen ellipse akkasii kaasaa kaalirii isaa irraa kaasnaa. Garuu stroke fuulduranneeti stroke value guddisna jechuudha. Stroke value akkuma akkanatti guddisneen gara move toolii keenyaatti deebi'uudhaan move goonee qixa barbaannu irra kaawwanna jechuudha. Ishee kana gadi buusuudhaan ol kaastanii gadi buusuu dandeessu. Then paint toolii filanneeti iddoo kanarraa karvii akkasii kaasna. Gara iddoo kanatti deebinee gaafa cufnu diizaayinii wayii tokko kaasaa isa sirreessuudhaaf altii keessan hold diizaayinii barbaaddan kaasuudhaaf direction ishee ofirra naannessitanii diizaayinii barbaaddan kaastu jechuudha. Paint toolii kana sirriitti yoo barattan diizaayinera gaarii taatu. So viidiyoon kanaan dura hojjedhe gara biraa waan jiruuf paint toolii sirriitti isin barsiisa. Then rearrange gootanii sheepii miidhagaa akkasii wayii sheepii jal'aa maankaa fakkaatu wayii akka kaafamuun barbaade. Then eega fixxanii booda gara iddoo kana dhuftaniiti si'a lama copy gootu. Akkuma silaatti
mallattoo pilaasii irratti gaafa isin gadhiiftan koppii godhaa. Kanaa booda isa gidduu jiru senterii jiru asii filanneeti asii ol baafna jechuudha. Sadansaayyuu exact point tokko irra waan jiraniif walirraa bunnaa tokko ol bunnaa tokko gadi bunna jechuudha. Haaroo keenya fayyadamuudhaan ishee kana immoo gadi buufnaa. Bakka kaa'uudhaaf barbaanne eega keenya booda isa senterii jiru filannee kaalerii jijjiirraa. Kaalerii isaa eega jijjiirree booda eega kaalerii jijjiirree booda bakka tokkotti sadansaa filannee restorize layer goonaa. Then amma isa gidduu kana eega filannee booda gara selection toolii keenya yookaan quick selection toolii kana dhanneeti. Dhufnee irratti double click goonaa. Double click akkuma gooneen akkeetti nuu filata jechuudha. Then meenuu keenya irraa select kan jettu kana biraannee select jalaa modify jennaa. Modify keessa expand goonee percentii 10 expand goonaa. Haaluma amma argaa jirtan kanaan expand isinii godheera. Kanaa booda waan kutuu barbaaddan irratti yookaan leeyerii kutuu barbaaddan irratti kilik gootanitti keyboard keessan irra delete beetanii gaafa isin gadi qabdan kutaa baasaa adeemaa jechuudha. So waan beekuu qabdan garuu iddoo kanatti yoo argitan ta'e ellipsii restorize waan hin taaneef kutuu didee dura restorization gaafata jechuudha. Restorize gootu. Then iddoo hafee kutuudhaaf eraser toolii keenya filattaniiti tuulota keessaa waan barbaaddan iddoo kana na duukaa deemtanii kuttu. Erga kana kunnee booda move toolii keenyatti deebi'uudhaan color selection kana bira dhanneeti exact colorii kanaa barbaannu waan ta'eef dhannee irratti kilik goonaa akka itti nu filata. Kanaa booda gara paint packet toolii keenya dhaquudhaan waan jijjiiruu barbaanne akkanatti kilik irratti goona jechuudha. Dursinee leeyerii keessaa dhannee garuu irratti kilik gochuu qabna jechuudha. Then paint toolii keenyatti deebineeti bakka keessaa waxaa jedhe irraa kutnee baasuudhaaf paint tooliidhaan diizaayinii wayii irratti kaasna. Exact O irratti naannessineeti asitti iddoo kanatti dhufnee point gooneen gadhiisnu drag goonee harkifnee oduu kan naanna'u yaalla. Sirriitti na ilaala. Oduu kaakkeetti naanna'een sheeppii wayii tokkoon kaasa. Kun maaliif na barbaachisaa? Miila een keessaa gadi ba'e sana akka inni keessaa gadi ba'een fokkisne sana hojii wal fakkeessinee kutuudhaaf jechuudha. Diizaayinii oduu kaa akkeetti eega wal qixxeessinee booda altii keenya gadi qabuudhaan iddoo kana dhufnee directionii kana ofirra deebisnee eega galchinee booda karaa alaa sheeppii kaasaa deemna. Point gaafa gochaa deemnu sheeppii kaasaa deemaa bakka kaanee geenyee dhannee hin cufna jechuudha. Gaafa isin cuftan sheeppii kana kaaseera jechuudha. Kanaa booda sheeppii kana restorize gootu. Restorize eega gootanii booda iddoo silaa dhanneeti quick selection toolii bira jechuudha. Double click irratti goona. Akkuma isin double click gootaniin filateera jechuudha. Kanaa booda A keessan filattaniiti delete gootu jechuudha. Delete beetanii gadi qabdu. Gaafa isin delete beetanii gadi qabdan A keessan miila isaa kuteera jechuudha. Bakka sheeponni kun itti wal ga'an sana kuteera jechuudha. Kanaa booda sheeppii kana nu barbaachisu waan ta'eef delete goona. Akkuma isin ilaaltan miila Eedhaa O duukaa wal fakkeessee kuteera jechuudha. Bakka sheeppiin sun wal darabatti kute jechuudha. Zeen kaalerii amma immoo filannee kaalerii gara biraa addanaa filanneeti. Dhannee waan kaalerii jijjiiruu barbaannu irraa leeyerii keenya sirreessinee A irra jiran keessa zeen paint packet toolii kanaan kilik gaafa irratti goonu kaalerii kanaa jijjiireera jechuudha. Okay, mee amma immoo ammas iddoo silaatti deebinee quick selection tooliidhaan A kana irratti double kilik goonaa ishee kaalerii amma jijjiirree zeen gara select dhaquudhaan modify goonaa expand goonaa amma immoo 15 guddisnaa. Eega 15 guddisnee booda ellipsii keenya irratti kilik gooneeti ellipsii keenya kana mallattoo delete keyboard keenya irraa gadi qabna jechuudha. Gaafa gadi qabnu akkanatti kuta. Zeen bareechee eega kutee booda nu bareedeera. Ammas paint packet toolii keenya deebi'uudhaan sheeppii ishee moggaarra jirtu ishee gadiirra jirtu kana dhannee kilik goona. Gaafa kilik goonu T's E'dhas jechuudha. So eraser toolii keenya filanneeti xiqqoo gadi xiqqeessineeti miila A karaa bitaa kanaa hin fokkisa waan ta'eef akka itti keessaa kunnee ganna jechuudha. Kanaa booda O'tu keessaa waxaa jedhe waan ta'eef O kana kilik goonee akka itti balleessina jechuudha. Haaluma argaa jirtaniin kun baay'ee isinii bareedeera.
Akkeetti kaasnee eega finnee booda ammas sheeppii ishee kanaa dhufnee kaalari jijjiirraaf jechuudha oodha. Zeen eega finnee booda hunda isaa iddoo tokkotti shiiftii keenya fayyadamuudhaan filanneeti merji leeyer goona. Fixuu keessan eega mirkaneeffatanii booda jechuudha. Kanaa booda muuf tuulitti deebitanii gaafa sochoostan wal faana socho'aa jechuudha. Wal dhiisee deemuu hin danda'u. Zeen eega as geenye booda tekestiitti barreessina. Tekestii keessan eega filattanii booda maqaa loogoo keessanitti barreessuu dandeessu. Taayipii tuulii filachuudhaan yookaan kiiboordii keessan irraa mallattoo T gadi qabuudhaan barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaa booda kaalarii isaa adii filannaa. Garuu baakgiraawundiin isaa adiidha waanta ta'eef isinitti mul'atu. Baakgiraawundii jalaa gaafa balleessitan garuu isinitti mul'ata. Zeen haala kanaan baakgiraawundii ofii gaafa goonu mul'ata alaa kun barreeffamichi. Barreeffamicha ristooraayis goona. Barreeffamicha ristooraayis eega goone booda gara muuf tuulitti deebineeti. Bakka barreeffamni kun taa'uu qabu sirreessina. Zeen akkeetti eega sirreessinee booda barreeffamichaa fi sheepoota sanaa wal faana filanneeti ristooraayis gooneerraa merji leeyer goona. Merji leeyer goona sheeppii tokko ta'eera jechuudha. Guutummaa guutuutti sheeppii tokko gooneerraa. Okay, sheeppii tokko eega goone laakunoo baakgiraawundii cuftanii gaafa bantan barreeffamni jalaa mul'atu. Zeen mookaappii faayilii keessan bakka inni jiru open gootu. Loogoo mookaappii jechuudha. An kun iddoo kana naa jira waanta ta'eef opening godha. Zeen waan kanaan dura hojjedhe isinitti agarsiisa. Isa iddoo kanatti your logo here kan jedhu kana kilik gootu. Gaafa isin kilik gootan peejii sadaffaa isinii baneera jechuudha kunoo. Peejii sadaffaa isinii bane kanarratti bakka loogoo keessanii sanatti deebitanii hidhattanii loogoo keessan diraag gootanii fuutaniiti irra keessu. Garuu baakgiraawundii ofii gochuun dagatina. Baakgiraawundii ijji wal fudhatee deemuu hin qabu. Kanaa booda loogoo duraan jala ture jalaa balleessitu akkanatti mallattoo ijaa tuquudhaan kana fuutanii iddoo sirreessitaniiti. Guddina isaa xiqqeessuus guddisuus dandeessu amma barbaaddan. Xiqqoo guddina dabaluun barbaada. Akkeetti eega exact point irra keessanii booda mijateera eega jettanii booda right jettuuni. Kanaa booda leeyerii keessan irraa kaastu. Kanaa booda X'dhaan keessaa baatu yes jettuuni. Seef gochuu barbaaddaadha yes jettu. Akkuma isin yes jettaniin peejii gara biraa irratti akka itti loogoo bareedu isin hojjeteera jechuudha. Kanan gamma isin ijjiin ture, an addaamuun ture waan nu daawwattaniif baay'ee galatooma.